baay'inaan shanan. Har'a wanti nuti waliin ilaallu ilmaan Oromoo shanan yeroo ta'u, warreen YouTube kana subscribe goon ammuma gochuun odeeffannoo wayitawaa fi wantoota addunyaa irratti dinqisiisoo ta'an shanan akkasiin bira ga'uuf linkii akka bilbilaatti jirtu sanarra tuqadhaa subscribe share gochuun eeyyamamaadha. Oromoon ilmaan shan qaba. Isaanis ilma gudeedaa, ilma guddisaa, ilma moggaasaa, ilma boojuu fi ilma fannooti. Jarreen kun kanneen walitti ida'amuun ilmaan Oromoo yeroo jedhaman seeraa fi dambii ittiin bulmaataa qabu. Gara sanatti osoo hin ce'in YouTube kana subscribe gochuu keessan yaadadhaa. Odeeffannoon kan biraa akkasiin bukkee ga'uudhaaf linkii akka bilbilaa cuqaasuu keessan akka hin daganne. Tokkoffaa irratti ilma gudeedaati. Ilma gudeedaa abbaan dhalche keessaa ba'ee kan abbaan dhalche firaa fi diina birattis beekamudha. Kun kan maatii birattis fira birattis beekamuu ta'uu isaati. Lammaffaan ilma guddisaa yookiin guddifachaa isa jennudha. Ilma haati dhabduun firaa ta'uu diina irraa guddifattee kan ofii godhachuun akka ilma deesseetti guddifattee abbaa warraa isii fuudhetti yookiin haadha warraa isii fuudhetti abbummaan kan waamsisamudha jechuudha. Kun dhaalmaa irrattis waan hunda irrattis akkuma ilma gudeedaatti ilaalamaa jechuudha. Sadaffaan ilma moggaasaati. Ilma dhiigaan saba biraa irraa dhalate eenyummaa sabummaa keetii cufa dhaalchisuun rifeensa mataa irraa haaduun seerota sirna moggaasaa cufatti dhimma bahuun maqaa eenyummaa dhaalchiftee itti moggaastuudha. Qomoo sabummaa keetii taasiftuudha jechuudha. Kana jechuun saba biraa keessaas haa ta'u Oromoo keessaas maalis haa ta'u ofitti waammattee yookaan immoo guddisuudhaaf fudhattee kan ofii keetii maqaa moggaastuudha. Gara afuraffaatti osoo hin ce'in maatiiwwan YouTube keenyaa subscribe gochuu akka hin daganne. Afuraffaa irratti ilma boojuuti. Ilmi boojuu ilma nama dirree lolaa yookiin waraanaa irratti booji'uun harka kennisiisuun qoqqoodama sabummaa isaatiin osoo hin taane namummaa isaa qofaan kabajaa namummaa kennitee fi seerota boojuu cufa dhimma ba'uun sirnaan ofitti madaksitee akka ilma keetti ulaagaa ilmaan namummaa hunda dhaalchisuun ilma kee godhachuudha. Gara shanaffaa irratti gaafa deemne jenneennu ilma fannoo yookiin rarraasaa arganna. Ilmi fannoo yookiin rarraasaa ilma namaa diinni ajjeesuuf yookiin fannisuuf bira taa'u yookiin fannisaa jiru. Oromoon gara laafummaa fi kabaja ilma namaatiif qabuun diina fanniseen yookiin fannisuudhaaf jiruun wagaa bunaa killaansi qabe itillee si jalatti afadhe marga jiidhaa afaan si kaa'e na jalaa hin ajjeesin fannoorraa naa hiiki nin namoomsadhaa ilmoon godhadhaa nan ilmoonfadhaa ittiin jettee kadhattee fannoorraa kan hiiksistuudha. Seera itti tumatee sirnaan ilma godhata. Kanaadha. Ilmaan gudeedaa, ilma guddisaa, ilma moggaasaa, ilma boojuu fi ilma fannoo kun shanan seera ittiin Oromoon namoota saba biraas ta'e diinas firas oromoomsee itti waliin jiraatudha.
Egaan maatiin garee kanaa hundi subscribe gochuu, share gochuu fi kanneen dhageessanis kanneen hin dhageenyes seerota kana baruun akka irraa baratan abdii qabna. Gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Subscribe, share gochuu akka hin dagan. Ammuma linkii isa diimaa subscribe jedhu cuqaasaa wanta haaraa dhaga'uuf odeeffannoowwan addunyaa kanneen birootiifis akkasiin qaqqabuuf. Subscribe, share. Seenaan entertainment waliin waan hedduu daawwan. Galatooma. Yaada qabdan comment nu godhaa. Like gochuu akka hin dagan.